Galatooma alamanni isaa namni xinnaa guddaa jaarsaaf jaarti kabajamtoota daawwattoota televezyiina faana kun Riittaa Shoodha. Har'as keessummaa baay'ee jabduu taate takka isiniif affeeree jira. Sirboota ishiin kan jaalattaniin artist Buzualam Dassuu waa'ee sirboota ishii kan kanaan dura haasaa ogummaa reef dabalatteetti milkoofte tokko sin jira. Muuxannoo jiruuf jireenya ishii kaasaa turtii bareedaa ni taasifna Riittaa Shoorratti. Gama ogummaa daayirektingiitiin Faayisaa Addunyaa kaameeraa fi sagaleen immoo Riittaa fi Farahaan Mahammad qopheessaaf dhiyeessan Riittaa Taddalaati. Kan akkanatti na bareechee magaalaa Adaamaa gamoo Oliyaar jalatti kan argamu Abbukkii Pirootokool guddaa galateeffannaani. Ceesiftuu booda gaafa walitti deebinu Buzualam Dassuu waliin istiidiyoo Riittaa Shootti sin eega. Nafaana bu'aa. Biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa. Bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa ammayyeessinee pilaanii ga'umsa qabuun hoogganamne. Uummanni keenyas biyyi keenyas misooma lafarraa daran akka fayyadaman gochuun lafti lafee dugdaa toosaa ni mirkaneessina. Lafa naannichaa seeraan ni bulchinaa itti fayyadamasaaf qorannoo bilchaataa ta'e gaggeessuun hojiirra ni oolchinaa raawwisaas ni hordofna. Lafa magaalaa fi baadiyyaa tajaajila misooma adda addaatiif oolu seeraan qorannee qajeelfamaa fi hojmaata biirichaan mirkaneessine qaama ilaallatuuf ni laannaa. Ni hordofna. Sirna teekinooloojii kaadaastaraa hojiirra oolchuun bulchiinsi fi itti fayyadamni lafaa akka ammayyaa'u kutannoo ni hojjanna. Biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa ceesiftuu booda walitti deebinee jirra. Kan isin daawwachaa jirtan Riittaa Shoo televezyiina faanaatiin. Ceesiftuu booda walitti deebinee jirra. Ispoonsara keenya biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa guddaa galateeffannaani. Buzualam Dassuu. Baga nagaan naa dhufte. Baga nagaan eegde. Chiirsii haa jennu. Ayyee. Bizee anaafsi yeroo dheeraa wal beennaa bakka tokkotti guddannellee si harkattan guddadhe. Dhugaadha mosoo. Ani garuu maal dhageesseeti? Maatiin kiyyoo itti manii akkasatti na baattee faa fincaa jiratti fincaa akkan ture faan dhagayani. Anaa kana moo? Daayifarii dhufee sana. Tuna guddisee jechuudha. Haa ta'u meeqa galata rabbi. Gaafa naan si beeku sagaleedhaan waltajjii bifa bareedaatiin akka qabdudha. Gidduutti ati shubbistuu cimtuu taatee baandii gaachana poolisii Oromiyaa keessatti TVdhaan si argee ergasiis carraan wal arguun uumamee akkamitti sagaleerraa weellisummaarraa gara shubbisaatitti akka dhuftee naan galle ergasii immoo turte ammas gara duraanitti hojjechaa turte gara sagaleetitti dhufte. Mee ce'umsa duubaaf fuuldura kana sirriitti natti himi. Akki ta'e maayinni koomishiniin poolisii Oromiyaa orkeestiraa qaxaruudhaaf beeksisa baasee nan dorgomee isaan dura garuu innaan argu achitti weellistoonni ciccimoo ta'an hin argine sodaadhee jechuudha isaan faana dorgomuudhaaf. Kanaafuu yoo naa milkaa'e shubbisa kanaan ilaaleen yoo hin taane garuu gara biyya kootiin gala jedheen Adaamaatti ture. Hojii aartii uummata hojii wal baruudhaaf seente jechuudha shubbistuu taate. Waltajjii gurguddaa hojjetteettamoo hawwisoos wajjin. Waltajjiilee garaagaraa hedduudha kan hojjenne. Erga hojjette booda gidduuttis biyya alaa kan deemte shubbisumaanii? Dursa shubbisaan deeme bara 2006 Taaddala Gammachuu Hamsaal Mitikkee Amaarfa sirbitu isaa wajjin shubbisaan deeme. Gara biyya alaa? Gara Kwaatar Dohaan deeme. Marsaa lammaffaarratti immoo bara 2010 sirbaa fi shubbisaan lamaanuu. Achi erga deebitee booda biyya alaatti erga deebitee booda sirba baaftee jechuudha. Erga achi deebi'een booda. Kanaafuu amma immoo gaafa deebitu weellistuus shubbistuus taatee deemte. Lamaanuu immoo. Baay'ee bareedaadha. Mee hojii kee inni jalqabaa kan uummata wajjin wal barte anis keessa hin jiran fakkaata. Deemteeredha. Anaaf sirbite jechuun hawwisa san keessaa gaafa hin deemu. Anaaf sirbite laata? Maal gaafii qaba kuni garuu? Maaliif hawwisa san keessatti bareedaa ana qofatu jiraayyuu? Naqaanessaa harta normaalii. Deemtereen haalli itti hojjetame jalqaba muuziqaa hojjechuudhaaf yaadan qaba ture. Achi weellisaa keekiyyaan dubbisee sirba naa hojjedhume. Aayidiyaa naa kenni maalirratti hojjedhu yaada eebikaadhe. Achirratti namoota baay'ee wal jaalatan garuu gaaf gargar bahan yaada kanan kennee fi inni gaafa lammaffaa deemtee isaan hojjetee naaf fide jechuudha. Keekiyyaa thank you. Deemtee gaafa hojjennu waan ajaa'ibaa ta'e tokko daayirektingii isaa wajjin wal qabatee wanta nuti hin yaadne daayirektingii keessatti waan uumame tokko hin jira. Mokoodiiwwan lamaan kiliippii irratti jiran wajjin wal qabatee waan iddoo biraatii dhufanii seenan osoo hin ta'in bakkuma nuti kiliippii waraabaa jirrutti
tasuma wanta uumamedha. Yini Riitaa maal gochaa jirta maaf na waraabdu si nyaataa ture dhaabadhee. No hin ta'u qoy isaan waraabuu qabattee. Bakkuma si waraabaa jirutti makoodiiwwan sana. Makoodiiwwan wal dhaban dhufanii fuulleedhuma keetitti dhaabatan. Kaameraa naannessee makoodiiwwan san waraabuu jalqabe. Riitaa maal waraabaa jirta ana na waraabdu jennaani waanumaatti sirbitu kana inuu asitti daayirektingii isaa argadheedheen makoodiiwwan sun waliin dhufanii xiqqoo ishii wal tuttuqanii wal dhabanii biraa ka'ee deema. Tokkichi baggatee deema biraa. Deemeetu sirbi deemteereedha makoodii sunis deeme ergasii immoo xiqqoo turee gaabbuun diduu deebi'ee makoodii san biratti. Kiliipii isaa fuudhee mul'isna waan ta'eef waan yaadame kun iddoo biraatti waan dhufe miti. Riila achumatti waan rabbii fideedha. Baay'ee jaallatameera. Baay'ee jaallatameera. Indoom even yeroo sana hubannaan yuutuubii maal maal hin jiru malee sila yuutuubii gubbaatti illee daawwata hedduu argachuu danda'a jedhee yaada sirbi namoonni hedduu naa bilbilu deemtee baay'ee jaalladha naa sirbuufaa bilbilanii namoonni boonillee baay'ee jiran bilbilanii booni maqaa sirba kanaan yaadannoo hedduun qabafaa jedhanii jechuudha. Sirba baay'ee bareedaadha deemteereen atillee jalqabarra jirta waan ta'eef miirri kee baay'ee bareedaadha. Sirbichaaf feerree walitti adeemnu kaa. Kabajamtoota daawwattoota kennaa sirba Bizaalem Dassuu deemteeree yeroo bareedaa dabarsaatii walitti deebina. Biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa. Bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa ammayyeessinee pilaanii ga'umsa qabuun hoogganamne. Uummanni keenyas biyyi keenyas misooma lafarraa daran akka fayyadaman gochuun lafti lafee dugdaa ta'uusaa ni mirkaneessina. Lafa naannichaa seeraan ni bulchinaa itti fayyadamasaaf qorannoo bilchaataa ta'e gaggeessuun hojiirra ni oolchinaa raawwisaas ni hordofna. Lafa magaalaa fi baadiyyaa tajaajila misooma adda addaatiif oolu seeraan qorannee qajeelfamaa fi hojmaata biirichaan mirkaneessine qaama ilaallatuuf ni laannaa. Ni hordofna. Sirna teekinooloojii kaadaastaraa hojiirra oolchuun bulchiinsi fi itti fayyadamni lafaa akka ammayyaa'u kutannoo ni hojjanna. Biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa walitti deemnee jirra. Riittaa Shoo Televezyiina Faanaatiin daawwachaa jirtan. Ispoonsara keenya biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa guddaa galateeffannaani. Hayyee Bizee hojiiwwan kee walirraa hin citan jechuun danda'ama. Keessumattuu jechuun sirboota keetiif akka mata dureetti filattu baay'ee tokko wal qabatanii deemu. Amma hirqifadhee sun immoo akkam ta'e sirba lammaffaa hojjechuun barbaade. So aayidaan isaa maal ta'uu qaba kan jedhu jireenya wajjin immoo lammaffaa immoo kanaa soofne otoo deemteen sun jira sana wajjin wal qabatee otoo kan deemu ta'e kan jedhu yaada kaasne deemee jira namni biraa haa dhufu. Maqaa kee kaasaa jira ati immoo hirqifachuu qabda kan jedhu aayidaan isaa kan jireenya bareeda baay'ee galatoomii carraa kanaanii isatu na hojjete. Hirqifadhee kanarratti waan naa ta'e tokko hin jira maal akka ta'e beektaa akkaataa mucicha itti ilaaltee aayi kontaaktii yookaan immoo waan jaalala ijaan namaa agartu waan ta'eef sirri kunnaan gaafa inni ilaalu akkas gaafa naannootti baargamoo wajjin gixximaan jette sun naafee jira. Deddeebinee waraabde. Kanaachi deebiseen dhabu naan jettee na yaadadha. Hiriyaan si wajjin jirtu takka gaafa ati mucaa jaalattee dubbisuudhaaf deemtu hin deemtu jettee haalli isheen harkiftee lafa teechiftu hin jira. Wanni kun anaaf naaf hin taane namni dubartiinis jaalatte dhiirris jaalate miira isaa ibsachuun jamana kanatti baay'ee barbaachisaadha. Safuun nuti keessatti guddanne jira. Dubartiin hin gaafattu maal maal waan jedhamu tokkotu jira. So salumaa fi taa'ii jaalala kee mul'isiin inni yoo si barbaadeera waan ta'eef hin dhufaa waan bara kana keessummaa argaa jira waan hedduu dubartiin akkas dhaabattee amma jijjiiramee jira. Yaadonni kunneen yeroo baay'ee nama falmisiisu. Yoo jaalatte dubartiin gaafachuun ishee safuu jedhama? No, gaafachuu hin qabdu. Banni Arab. Gaafachuu hin qabdu. Maaf akka beektaa yoo barbaaddellee jira dubartoonni haalli isaan ittiin atiraakti gochuudhaaf yaalan eeyyeen. Kanaan gonkumaa walii hin gallu. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa walitti deebinee jirra. Kan isin daawwachaa jirtan Riittaa Shoo Televezyiina Faanaatiin. Bizee sirbi sadaffaa irratti hojjettee akkuma tasaa ja'a sirba baay'ee bareedaadha. Yeroodhaa yerootti jijjiirama agarsiisaa dhufte. Akkuma tasaa jaalalli tasaan nama qabaa waan jedhu kun namoonni yeroo baay'ee gaafii hin kaasu. Akkuma tasaa akkamitti jaalatte isaa? Inni akkam ta'e seete amma immoo sirbi sadaffaa kun dhufee jira. Simee Tufaatu na hojjete. Jireenya Ashfaranillee keessaa amatee qabu walakkaa jechuun danda'ama. Gaafan gaafadhu maallaan jedhan immoo yaada akkamii si hojjedhu adaraa kee sirba akka ebaluun naa hojjedhu naan jedhin yaada fidimee naan jedhe. Sirboonni koo ol qabatee dhufaa jiru deemtee hirqinfadhee so kan immoo amma mucayyoon sun nama argatteerti waan nama jaalattu argatteertu karaktariin suni nama argatteerti.
jaalattee jiru gammachuu qabu jiraachaa jirti waan ta'eef mee waan akkasii haa ta'uun jedheeni. So onneen koo kaleessa miidhamtus jedhee jalqaba. Tasumatti akkatti sammuu wal arganii wal jaalatanii jiru jaalala wajjin jiraachaa jiru. Akkasii karakteriin isaa jechuudha. Baay'ee bareeda. Sirboonni kee jireenya kee waliin wal qabatu? Tarii sirbi sadaffaan kun wal qabata. Kan sadaffaan tasumatti isaan. Malee hirkiffachuunis hin jiru. Namni deemes hin jiru. Dhufee asuma na feeraa gammaatti. Bravo. Kan hojii wal qabatee kaasu yuutuubii gubbaatti miliyoona 3.8 hanga miliyoona 4 deemee jira. Osoo sii kaffalame waan sooretti taate. Dhugaadha. Sooretti maqaadha moo akkamitti? Maallaqni ati argattee hin jiraa maaliif ammaan tana yuutuubii irraa namoonni yuutuubii qaban fayyadamaa jiru weellistoonni keenya badaa fayyadamaa hin jiranii. Kafaltiin hin jiru jedhee dubbachuu danda'a guutummaan guututti sirbi sun akkuma jettee gara miliyoona 3 darbeera san darbeera. Waan ajaa'ibaati. Garuu daawwitee bakka kan entertainment weellisaa daawwitee Makonnan isarratti kan inni fe'ame bilbilaan haasofnee turre waan jiru nan sirreessaa yeroo muraasa na eegi waan jirutu jira kanuma eegaa jirudha ka. Ammatti waan dubbachuu qabdu hin jiru. Tarii daawwiteen gidduutti yuutuubichi staaf jedha godhee jiran fakkaata. Waan akkasii information akkasiitiinis kan naa laate garuu haa ta'uti waan dadhabbii siif hin kafala waan jedhu kan naa kaase garuu haga ammaatti homtuu hin jiru. So sirba sanarraa baasii malee wanti itti fayyadame hin jiru jedhee dubbachuu hin danda'a. Kanaaf daawwitee eegaatuma jirti. Daawwitee eegaatuma jira. For sure anis daawwitee wajjin hariiroo bareedaan qabu waan ta'eef aartii Oromoo guddisuudhaaf kallattii hedduudhaan nama xaaru waan ta'eef waan fooltiin hojjetee yaadu inni aarsaa hedduu kaffalee aartii kanaaf hojjechaa jira waan ta'eef sirba kana affeerree gaafa walitti deebinu waan amma uffattee dhufte kana wajjin wal qabatee haasofnu nuti jira. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa sirba bareedaa kana daawwadhaati. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa walitti deebinee jirra. Gidduutti waan bareedaa ta'e tokko arginee jirra. Hulee darbannaa kana akka ajaa'ibaatti milkooftee ogummaa adda ta'een dhufteetta. Carraan kun akkamitti argamee ogummaan kun hin ulfaatu? Waa'een kana ammoo akkam ta'e baandiin lafoo yookaan maarshi baandii fi orkeestiraan komishinii poolisii Oromiyaa dallaa tokko keessa jira. Iddoo tokkodha hojiin keenya jechuudha. Akka carraa ta'e namoonni dubartoonni iddoo sanarra jiranii kaan leenjii gulantaatiif mana leenjii galanii kaan immoo dahumsaan iddoon sun banaa ta'e jechuudha. Kanaafuu buzeen otoo leenjitee iddoo sanaaf hin taata maal waan jedhu dura ta'an dipaartimentii sanii yaada kaasee Ashanaafi Zamadee jedhama. Inni yaada kaasee jennaan okey jedhee anis leenji'uun eegalee jechuudha achitti. Namoonni iddoo sanarra jiru Ayyaantuu Tasfaayee Baraayinish Gammachuu warreen jedhaman dubartoonni hojii hojjetan isaan na leenjisanii ganama sa'aatii booda seenaa jechuudha. Ji'a 6 akkas hin guunne xumuree gara hojiitti ulee darbachuu kan zangii darbachuu jedhama. Akkasuma ogummaan isaa sadii dabalataan immoo haadha seeraa taatee hegeree taalentii irratti hojjetta. Waa'ee hegerees xiqqoonaan jedhame abbaa seerummaadhaan hojjechaa jirtu waan ta'eef. Sana dura kan ture daddaraaroo ture. Daddaraaroo yoo yaadatte daddaraaroonnis adda cite garuu ijoolleen reefu lafaa dhufaniif sagantaan sun gaarii ture. Haa ta'u innis addaan hafee jira. Sanaan booda immoo hegereen dhufnaan baay'eetti gamadeeraan gama kootiin weellistootas ta'ee shubbistoota warreen even immoo kutaa biraa dabalatee even diraamaan illee ture. Aktingii ijoollee ajaa'ibaa argaa ture. Garuu adda citeera innis. Ani amma al tokko amma sagantaa akka Faanaa Lamroot Baalagaruun hedduutu ture. Jalqabamee hin xumurama bakka haala gaarii ta'e nan nafa baay'ee sagantaa akkasii kana gaafa hin argu. Kan keenya garuu maal akka ta'e dubbachuuf illee baay'ee nama rakkisa. Baay'ee namatti ulfaata. Maal akka ta'e garuu hubannoo hedduu hin qabu. Haa ta'utti sagantichi odoo itti fufee ta'e gaariidha. Meeshaan isaan jarri isaanitti waraaban kaameraan waan hedduu akkuma kaastee ati gammadoon kan baasii hedduutti baasee kan inni fidee. Mucaan waan biyya alaatti xaarratee hunda aartii Oromoo. Haga deemuun isaatuyyuu jireenya qaranii dhiisee dhufe biyya alaatti mucaan kun. Hundumtuu mucaa kana jabeessuu qabanii. Amma haalli ati jirtu shubbisa dhiiftee jirta furdattee natti fakkaatudha amma waltajjii gaggeessuudhaan dhufteetta. Shubbisa maaltu ta'e shubbis noormaalii ogummaa umrii dheeraa hojjechuu miti. Good. Amma ta'e hojjettee lafeen hin miidhaman saayinsii kana saaseen jira. Umrii duukaa namni si caala umrii kiyya beeku hin jiru si sana guddisee waan ta'eef.
Umuriin illee gahee miti. Garuu jijjiiruu. Garuu immoo dipaartimentii jijjiiruun barbaachisaadha. Shubbisa san immoo amma warreen jala dhufan cimsaa jajjabeessaa iddoo gadhiisuunis barbaachisaadha. Amma baandii gaachana poolisii Oromiyaa keessatti iddoo hanqinni shubbisaa jirutti garee tajaajilaan jira. Garuu dhaabbiidhaan waltajjii geggeessuu fi sagaleedhaan kan tajaajilaa jira. Guddaa tokko galatoomisii hin jaa. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa ceesiftuu booda boqonnaa fudhannee gaafa walitti deebinu marsaa lammaffaa gaaffilee xiinsammuutiin walitti deebina. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa walitti deebinee jirra. Riittaa Shoo Televezyiina Faanaatiin daawwachaa jirtan. Ispoonsara keenya Biiroo Bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa guddaa galateeffannaani. Marsaa lammaffaa irratti argamna. Gaaffilee xiinsammuu. Bizee marsaa lammaffaa irratti argamna. Mee amalli kee ija xiinsammuutiin maal fakkaata kan jedhu lakkoofsa tokko haga 10 maqaan isaanii namoonni baadhaan jalqabu amala akkamii qabu kan jedhu odeeffannoo abdeette wayitawaa ta'e hin jira. Isaan si qorreechuudha. Amala isa jalqabaa carraa tokkoffaa. Lakkoofsa 2. Lakkoofsa 2. Hojii hunda danda'u waan hojjetan hunduu ni milkaa'aaf. Kun kaapiro interview kana gubbaattuu haasa'amaa jedhamee. Hanga ammaatti suma jechaarta. Suma jechaarta. Maaliif dhugaadha amalli kun namoonni by default chanceful warreen ta'an hin jiru. Namoota akkasii keessatti ramadamta. Shubbisaanis waan bareedaa ture, sirbaanis waan bareedaa ture, zangii yookaan ulee kana darbachuunis waan ajaa'ibaati. Waltajjii gaggeessuudhaanis bifa bareedaadhaan jirta. Waaw, carraa isa lammaffaa. Lakkoofsa. Lakkoofsa 4. Lakkoofsa 4. Namaaf jecha aarsaa hin taane kaffalu waan hin danda'amne jedhamu itti seenuun akka danda'amu mul'isu. Waaw. Fakkeenyaaf amma hojii tokko riittaan hojjechuu qaba jedhee yoo namane si cinaan dhaabbadha. Amma hin danda'u jechuudha ogummaa kootiin. Wanti hin danda'amne tokko illee hin jiru. Maarshumaandiin nootaadha kan isaan dubbisanii. Otoo muuziqaan chaayinaa tokko dhufee namni nootaa dubbisu tokko waliin hojjechuu danda'a. Sirba chaayinaa hojjechuu danda'a jechuudha. Internaashinaal waan ta'edha. Uleen darbanaan lakkoofsadha kan inni barbaadu. Maarshumaandii chaayinaa hojjetan akkas akkas hin jetta? Riitimiin tokkodha sanuma. Waaw, bareeda miti. Mee carraa isa dhumaa natti himi? Amala isa dhumaa si ilaala? 5 ta'u. 5. Namaaf ilaalcha gaarii qabu nama mufachiisuu hin jaalatan. Kuni kan namni kamiyyuu nama mufachiisuu hin qabu. Ilaalcha gaariis immoo namaaf nama qaba. Kana namatu nama haasaa I think ishee nama mufachiistuu kan nama mufachiisti jedhee tooyi. Garuu haa ta'u nama mufachiistuu anis. Anis nan beeka. Amalli sadeenuu kunnaatee jira. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa ceesiftuu booda gaafa walitti deebinu marsaa isa xumuraa mallattoodhaan ibsuudhaan isin eegna. Riittaa Shoo Televezyiina Faanaatiin daawwachaa jirtan. Biiroo Bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa. Bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa ammayyeessinee pilaanii ga'umsa qabuun hoogganamne. Uummanni keenyas biyyi keenyas misooma lafarraa daran akka fayyadaman gochuun lafti lafee dugdaa ta'uusaa ni mirkaneessina. Lafa naannichaa seeraan ni bulchinaa itti fayyadamasaaf qorannoo bilchaataa ta'e gaggeessuun hojiirra ni oolchinaa raawwisaas ni hordofna. Lafa magaalaa fi baadiyyaa tajaajila misooma adda addaatiif oolu seeraan qorannee qajeelfamaa fi hojmaata biirichaan mirkaneessine qaama ilaallatuuf ni laannaa. Ni hordofna. Sirna teekinooloojii kaadaastaraa hojiirra oolchuun bulchiinsi fi itti fayyadamni lafaa akka ammayyaa'u kutannoo ni hojjanna. Biiroo Bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa ceesiftuu booda walitti deebinee jirra. Marsaa isa xumuraa marsaa sadaffaa irratti argamna. Ispoonsara keenya Biiroo Bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa guddaa galateeffannaani. Bizee marsaa sadaffaa irratti koompitara irratti suuraawwan hin jiru. Nutii fi daawwattoonni erga laallee booda ani mallattoodha si garsiisa. Ati nama sana tilmaamte jechuudha. Gaaffiin inni jalqabaa ni mul'ata waan ta'eef fuula kee garanatti naannessita amma naanneessiin jedhutti. Kees koompitara. Haaya fuula kee naannessi. Suuraan inni jalqabaa nama taayitaarra jiru wayin taayee danda'a. Taayee danda'a. Taayee danda'a.
Suuraa lammaffaa ilaaluuf jennaa fuula kee garnatti naannessi. Hayyee. Kompiitar. Okay, deebisi. Een sirba mataan isaa akkas gara keessaa kan faatu qaba. Warra durii keessaa moo warra ammaa keessaa? Heerumsa sii kennuu hin dandeenye. Galaana dhaatu. Garumsa. Miti. Irra sii dabalu. Okay, hin barreessa illee. Doktora kabajaa Albirra. Hin qabu inni. Mataa rifeensa fixateera. Fixeera. Waan gargaaruu hin dandeenye. Deebiitti agarsiisa. Maammoo gadaa. Waldaan hin qabu ture. Osoo akkas naan jette garuu xiqqoo ishee. Carraa isa dhumaa deebisnaan hin dabarte jechuudha. Tarri rifeensa ammallee suuraa isa dhumuraa kompiitar. Okay, ilaalee jiraanii deebisii. I think gara naannoo keenyaa natti fakkaata. Abuna Petros. Abuna Petros. Ajaa'iba. Goota magarsaa baay'ee tokko cimaa turanii seenaan isaanii gabaabinaan kaasuun yeroo hin ga'u waan ta'eef 75 argatteetta. Bareeda baay'ee tokko. Mee dhumarratti ergaan ati dabarsitu hoo jiraate carraan siilaadhaa. Waamicha keenya kabajuudhaan argamuu keetiin guddaa galatoomi siin jedha. Hayyee wanti hin jedhu jalqaba irratti ogummaa hedduu kan akka qabaadhuuf bu'uura kan naaf ta'e mana hojii koo Komishinii Poolisii Oromiyaa hedduun galateeffadha. Itti aansee immoo maatiin koo yeroo hunda na cinaa jiru hojii koo hundarratti abbaa haadha koo obboleewwan koo hundumaa galatoomaan jedha. Abbaa manaa kiyya kan baay'ee jaalladhu. Ijoollee koo lamaan naa jiraadha hedduun sin jaalladha jechuun hin barbaada. Warreen hojii kiyyarratti na gargaaru hundumaa sirraa kaasee jechuudha. Wallistootas warra hundumaanuyyuu galatoomaa naa jiraadha jechuun hin barbaada. Uummata kootiin immoo nagaan biyya keenyatti haa dhufu. So hojii haaraatiin gara fuulduraatti wal agarra. Ammas hin bannee waan tokko wayii gubbaan jira yoo rabbi jedhee isa xumuree immoo tarii kutaa shanaffaa jireen dhufa. I think ogummaa shanaffaatiin jechuudha. Ogummaa shanaffaatiin nan dhufa jedhee yaada. Hammatti ibsuun barbaadu gochaan hin mul'isa. Bravo. So isaan na eegaa'ee sirbas immoo ittan deebi'attan dhufa. Sana jechuun mala atis immoo guddaa galatoomii kabaja guddaan siif qaba. Hayyee Bizaalam Dassuu hojii haaraatiin ogummaa dabalata kaabiraatiin uummata kee tajaajiluuf nan deebi'etteetta. Yeroo bareedaa turtii bareedaa waan taasifneef guddaa galatoomi siin ja'a. Hayyee atis galatoomi. Hayyee. Kabajamtoota daawwattoota keenya artistii keenya Bizaalam Dassuu waliin riittaa shorratti turtiin taasifne kana fakkaata. Torban keessummaa kabiraa taphoota babbareedoo kanneen birootiin walitti deebina. Gama ogummaa daayirektingiitiin Faayisaa Addunyaa sagaleef kaameraa Nimoonaa Rittaa fi Farahaan Muhammad qopheessaaf dhiyeessaan Rittaa Taaddalaan ture. Hanga torbanii horaanaa bulaa.